beekumsa barbaadu. Addunyaa kanarraa beekumsa namni hin barbaanne hin jiru. Hundumtuu beekaa ta'uu barbaada. Inni danda'us beekaa ta'uu barbaada. Inni hin dandeenyes beekaa ta'uu barbaada. Sooressi illee beekaa ta'uu barbaada. Hiyyeessi illee beekaa ta'uu barbaada. Eenyuun jetti ada? Odaa. Kottu isa dhiisa. Komentii namaa dhiisa. As accollee dhaggeeffadhaa. Kan hin baranne beekaa ta'uu barbaada. Kan barate beekaa ta'uu barbaada. Kan beekee dubbisu beekaa ta'uu barbaada. Kan beekee hin dubbifne beekaa ta'uu barbaada. Kan beekee barreessu beekaa ta'uu barbaada. Kan seera qubee beekee hin barreessine illee beekaa ta'uu barbaada. Kan kutaa lamatti kufees beekaa ta'uu barbaada. Kan kutaa 12 fixees beekaa ta'uu barbaada. Kan kolleejjiitti kufees immoo beekaa ta'uu barbaada. Kan yuunivarsiitii xumure illee beekaa ta'uu barbaada. Addunyaa kanarraa namni beekaa ta'uu barbaanne hin jiru. Kan beekaa ta'uu barbaanne hin jiru. Isa kanaafi beekumsa barbaadudha. Beekumsi kan amantii fi kan addunyaati. Beekumsi kan amantii fi kan addunyaati. Akkas jechuun maal jechuudha? Namni tokko amantii isaatti illee ta'ee beekumsa biyya lafaatti irratti illee ta'ee siyaasa ta'uu danda'a. Beekumsa waliigalee ta'uu danda'a. Biisinesii ta'uu danda'a. Dhimma amantii ta'uu danda'a. Karaa hundumaatiin maal qabaachuu qaba? Beekumsa quubsaa ta'e yookaan ga'aa ta'e tokko qabaachuu dirqama ilma namaati jechuudha. Kan Rabbi jaallatu illee jechuudha. Isa kana immoo kan nanni argannu beekumsi kan amantii fi kan addunyaa ifa karaa namaadha. Namni beekumsa qabaatee murtii sirrii murteessa. Irraan deebi'a. Namni beekumsa sirrii qabaatee murtii sirrii murteessa. والصاحب Buyyuu hin danda'u jechuudha. Isa kana immoo Quraana 20:14 keessaa arganna. Quraana 20:14 keessaati arganna jechuudha. Itti fufee carraaqqii fi obsa. Carraaqqii keessa obsatu jira, obsa keessa immoo carraaqqitu jira. Namni hin carraaqne obsa hin qabu, namni hin obsine immoo carraaqqii hin qabu. Namni tokko obsa qabeessa taanaan hin carraaqa taanaan obsa qabeessa. Fakkeenyaaf qumbiin jiraachuudhaaf umurii maatii isaa harkaa ba'ee kaasee hin hojjetaa, milkaa'uu dadhabaa, hin carraaqaa, milkaa'uu dadhabaa, hin obsaa, hin carraaqa, kaanseel ta'aa, hin obsaa, hin carraaqa, hin obsaa, hin carraaqa. Utuma akkasii dhufee mucaan kuni har'a guyyaa kana ga'ee sa'aatii kana ga'ee dhufee liivii kanarra taa'e. Hundi keenya milkoofnee dhufnee asirra teenyatu hin taane obsinee dhufnee asirra taa'aa jirra. Wanti nun itti milkoofne yoo jiraate tokkoof tokko guyyaa deemaa oollee galgallee rafuu. Lama manatti gallee miilla keenya dhiqannee sagannee buddeena keenya nyaannee buna keenya dhunnee rafuu. Isa kanatti milkoofneerra. Miti milkaa'uu jechuun dhuguu miti. Milkaa'uu jechuun ba'anii galuu miti. Milkaa'uu jechuun yaada ofii, kaayyoo ofii, mul'ata ofii bira gaafa ga'anii milkaa'eeraa jedhama jechuudha. Milkaa'eeraa jedhama jechuudha. Namni tokko gaafa uffata gaarii bitatu milkaa'eeraadha. Tokko nama jibbee milkaa'eeraadha. Tokko nama ajjeesee milkaa'eeraadha. Tokko muusinnaa yookaan guubboo mattaa fudhatee ani milkaa'eeraadha. Milkaa'inni isa kana miti. Milkaa'inni abjuu kee bira gaafa geesse milkoofteedha. Milkaa'inni kaayyoo kee bira akkaataa amantii keetti illee taanaan akkaataa jireenya laayifii biyya lafaarra jiraattu illee harka kee keessa wanti tokko gaafa galfatte milkaa'eeraadha. Milkaa'uun akkaawuntii irra birrii 200,000, 300,000, 500,000 miliyoona tokko qabaachuu miti. Milkaa'uu miti. Maallaqa sana gara waa uumuu danda'utti gaafa jijjiirtu milkoofteetta jedhama jechuudha. Milkoofteetta jedhama jechuudha. Namoonni maallaqa baay'ee qabu garuu mul'ata xiqqoo qabu. Namoonni mul'ata guddaa qaban immoo maallaqa hin qaban. Irraan deebi'a ishee kana. Namoonni maallaqa guddaa qabanii mul'ata hin qaban. Namoonni mul'ata guddaa qaban immoo maallaqa hin qaban. Namooti maallaqa hin qabne kuni maallaqa nama sana irratti hojjechuu danda'uudhaa qabu. Abjuu isaanii maallaqatti jijjiiruudhaa qabu. Akkamittiin abjuu keenya gara maallaqaatti jijjiiruu dandeenya? Tokko, oolmaa keenya sirreeffachuudha. Lama, namoota ekonoomikaaliidhaan nu caalanii wajjin oolmaa keenya walitti firoomsuudha. Kaapitaala warra qabanii wajjin mul'ata keenya jijjiiruu. Ati mul'ata kee isaanitti gurgurtaa. Isaan immoo mul'ata keessana maallaqaan sirraa bitu. Gabaabaadhumatti qumbiin maal ta'eera? Jijjiirameera yookaan milkaa'eera jechuudha. Ilaa addisuun maallaqa qaba. Qumbiin immoo mul'ata qaba. Addisuu bira mul'anni hin jiru. Qumbii bira immoo maallaqatu hin jiru. Ilaa dhaggeeffadhaa. Qumbii bira maallaqatu hin jiru. Addisuu bira immoo maallaqee jira. Addisuu bira mul'anni hin jiru. Qumbii bira immoo maallaqatu hin jiru. Dhaggeeffadhaa. Mul'anni na bira hin jirre isa bira jira, maallaqni isa bira hin jirre immoo na bira jira. Mul'ata isaa kana qumbiin maal gochuu qaba? Anatti fidee gurgurachuu qaba. Akkamittiin fidee natti gurgurachuu danda'a laata? Maallaqan qaba garuu karoora baafachuu hin danda'u.
Maallaqan qaba garuu sagantaa baafachuu hin danda'u. Maallaqan qaba garuu abjuu koo milkeessuu hin danda'u. Sodaachuu hin danda'a. Konfiidensii ofirraa dhabaachuu hin danda'anii. Yaada namootaan dhaggeeffadhaa. Kana yoon hojjedhe nan milkaa'a. Kana yoon hojjechuu baadhe milkaa'uu kan jedhu namoota dhaggeeffachuun baay'isa ta'a. Inni kun jireenya ilma namaa keessatti chaalenjii hamaadha. Waa hojjechuu dandeessa taanaan namaan hin mari'atiin. Suuqii banuu barbaadde namaan hin mari'atiin. Fuudhuu yoo barbaadde namaan hin mari'atiin. Mana ijaaruu barbaadde namaan hin mari'atiin. Ejjennoo kee irratti murteeffachuun dirqama keeti jechuudha. Innaa salphaadhumatti qumbiin maal gochuu danda'uudha qaba. Mul'ata isaa kana onatti gurgurate maallaqan kennee fi mul'atan irraa fudhadhe jechuudha. Maallaqa naa kennee maallaqa kennee fi mul'ata irraa fudhadhe lamaan keenya iyyuu fayyadamaa taane jechuudha. Fayyadamaa taane jechuudha. Namoota tokko immoo dhaxxanii yoo ilaaltanii lamaan saayyuu hin qaban. Beekumsas hin qaban, mil'atas hin qabanii, maallaqas hin qaban. Namoonni akkasiis hin jiru baasee. Hiriyoota keessan keessa ilaalame maallaqas hin qabanii, mul'atas hin qabani. Kaayyoon isaanii maa innu hin galuu, hin rafuu, hin ka'uu, hin deemuu, hin hojjetu, hin nyaatu, hin argatu, hin bitatu, hin dhuguu, hin caffaru, hin sirbuu, hin ka'uu, hin ciisuu gara fuulduraatti maal ta'uu barbaadda jettee Waaqayyotu beekaas hin jiru. Wanta asii kee borgochuu barbaadde ofii keefuu beekuu qabda. Waaqayyo beekuu miti jechuudha. Waaqayyo yookaan Rabbii inni jennu isa ati saganteeffattee sii milkeessa malee fidee humnaan kana godhi siin jedhe siin dirqisiisu. Hojiin Rabbii fakkeenyaaf qumbiidhuma fakkeenya fudhadha gaa. Fakkeenyaaf qumbiin makiinaa oofuu barbaada yookaan konkolaataa oofuu barbaada yoo ta'e Rabbi dhaqee maal godhaa? Manja fiqaadii baasee fi konkolaataa fidee bitee itti laataa jechuudha. Akkasii miti. Qumbiin maal gochuu qaba? Mana leenjii konkolaachisummaa seenuu qaba. Maal gochuudhaaf? Konkolaataa bitachuudhaaf. Lammaffaa maal gochuu qaba? Akkaataa itti konkolaataa sana bituu danda'u haalota mijeessuu qaba. Hojjechuu qaba. Isa kana Rabbi isaatiif haala mijeessuu qaba. Ilaa garaanis hin haacetu. Yoomiyyuu taanaan amantaa kam keessatti nama hin sochoone Rabbiin gargaaru. Nama hin xaarre Rabbiin gargaaru. Nama hojiin hojjenne Rabbiin gargaaru. Maraatuu miti ko Rabbi. Nurra caala waan hundumaa beeka. Nama sochii hin qabne hin gargaaru Rabbi. Nama sochii qabu garuu ni gargaara. Nama sochii hin jaallanne kan jaallatu seexanaaf hiyyummaa qofaadha. Muunjaleefaa qofaadha. Tafkii hin jiraanfaa, beelafaa. Kanatu jaallata nama sochii hin qabne. Isiniif haa galu. Kanaafi carraaqqii keessatti immoo hin carraaqxa. Obsa qabaachuu qabda. Waa tokkoon isin itti hima. Okay. Mana kana irratti qo'aa isin hin gashaa deemaanii namoota. Isin hin gashaa deemaa. Fakkeenyaaf jireenya ilma namaa keessatti waa tokko kanan isin itti mee deemu guyyaa tokko barataa dadhabaa tokkotu mana barumsaadhaati yeroo sagal kufeetu abdii kutateetu muka jala ciiseetu aareetu muka ilaalaa jiruuti. Raammoon tokko muka yaabbuudhaaf ni yaabdi hin kufti. Abdiin kutattutti deebiti hin kufti. Abdiin kutattuttuma deebitee yaabuudhaaf yaalti hin kufti ture. Dhuma irratti yeroo sagal yaalte kuftee yeroo kurnaffaa irratti muka kana yaabbatte yookaan hin korte jechuudha. Mucaan kun raammoo kanarraa barumsa guddaa barate. Obsa akka isheen qabdu irraa barate. Obsa sagal qabdi tokkoomuudhaaf. Jireenya keenya al takka addunyaa kanarra jiraannu mo'achuudhaaf obsa hanga rifeensa mataa keenyaa baay'atu nu barbaachisa. Isiniif haa galu. Irraan deebi'aa. Addunyaa kana carraa takka duwwaa jiraanna. Addunyaa kanarra carraa takka jiraachuudhaaf garuu obsa hanga rifeensa mataa keenyaa baay'atu qabaachuun nu barbaachisa. Gaafati carraaqqii kee keessa namoonni gufuu ta'an ni jiru. Ekonomikaaliin gufuu ta'uu danda'a. Hiriyaan qumbiin har'a wajjin buna dhugan, har'a shayii wajjin dhugan, misaa wajjin nyaatan gufuutti ta'uu danda'a. Chaalenjiitti ta'uu danda'a. Maatiin kee chaalenjii ta'uu danda'u. Obboloonni kee chaalenjisitti ta'uu danda'u. Kaapitaalli kee akka ittiin sochoone si gochuu danda'a. Waan hundumaatu si rakkisuu danda'a. Kana keessatti garuu maal qabaachuu qabda? Obsa qabaachuu qabda. Obsattiin obboleessa kee mootu. Obsattiin obboleetti kee mootu. Obsattiin gufuu hiriyoota keetii mo'achuu dandeessu. Qabaachuudhaa qabda. Namni obsa hin qabne waxii bisheeffachee nyaachuu mitiiti bishaan miillatti naqatee dhiqatee rafuu hin danda'u. Obsi ilma namaa keessatti iddoo olaanaa qaba. Obsi beekaa wajjin si jiraachisa.
Obsi sooressaa wajjin si jiraachisa. Obsi lafa dhaqxu hundumaatti si kabachiisa. Obsi lafa deemtu hundumaatti simboo sii laata, ulfina sii laata. Maaltu obsi? Namni obsa hin qabne yaadaa buluyyuu milkaa'uu hin danda'u. Namni obsa hin qabne maallaqa of harkaa qabuyyuu obsa hin qabu taanaan milkaa'uu hin danda'u. Rabbi tokkichi warra obsa qabu nu haa taasisu. Sabrii isaa nuuf haa laatu. Miiki namoota gashaa deemi maaki erga dhufte thank you. Namoota gashaa deemi koppilinkii godhaanii gaggabaabsaan jira fixaan jira waan ta'eef jechuudha. Abbaa Abdulloota galgala isiniin barbaada karaa keessaatiin illee jechuudha. Isa kanaafi milkaa'inni dhugaan carraaqqii malee hin dhufu. Maaloo ishee kana irra hin deebi'a. Milkaa'inni dhugaan carraaqqii malee hin dhufu. Hiriyaa koo tokko jira yeroo baay'ee akkas naan jedha. Hojiin jaallatu. Peenteedhaan nama tajaajilaa dhumadhaa wajjin tajaajilaa turre hojiin jaallatu yeroo hundumaa maallaqni harka isaarra akka dhufu barbaada malee hojjetee fidachuun barbaadu. Guyyaa tokko akkasiin ittiin jedhee maaliif hojii hojjenne jiraachuu hin dandeenyu naafati jennaan Rabbi fidee naannaa laata. Rabbi waan fidee sii laatu hin qabu. Situ ofii keetii xaaree dafqee dafqa fuula keetii nyaata malee Rabbi akkasumatti samii kana keessaatii qabeenya sirratti roobsu hin qabu. Isatti hojjette sana eebbatti sii geddara. Isatti dafqite sana eebbatti sii geddara. Isatti humna kee fixatte sana siif eebbisa Rabbi. Isayyuu karaa qajeelaa yoo ta'e qofaa jechuudha. Fixaan jira, xumuraan jira jechuudha. Rakkoon ni dhufa. Maal keessa carraaqqii keessatti rakkoon dhufuu danda'a. Garuu obsaan darbuun dirqama keenya jechuudha. Dhugumatti Rabbi biraa warra obsanii waliin jira. Irra hin deebi'a. Dhugumatti Rabbi warra obsanii waliin jira. Eessa arganna kana? Quraana 2:153 irraa yoo arganne dhugumattu Rabbi warra obsanii wajjiniin warra obsan ni milkeessa, warra obsan fiixaan baasa. Akka amantaa kiristaanaatti illee Waaqayyo warra obsa qabaatan milkeessee gara gaariitti geessa. Lamaanuu san wal bira qabnaa jechuudha. Rakkina obsaa jedhamee macaafni qulqulluunis rakkina obsaa jedha. Addanatti immoo dhufni Rabbi warra obsa qabaatanii wajjin hin jira. Isiniif haa galu. Kanaafi ilmi namaa yoomiyyuu obsuu qaba. Mee seenaa tokko wal bira qabee isinii kaasa. Ergamaan keenya Nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeroo itti gaalarra taa'anii quraana Rabbii kana lallabaa turanii chaalenjii hedduun turaniiru, ari'atamni turaniiru, arrabsamaa turaniiru. Turaniiru, rakkisaa turaniiru, irratti qoosaa turaniiru, akka isaanii diinii amantii islaamummaa kanaa hin babal'ifnee fi chaalenjii gurguddaan turaniiru. Nabii keenya dura jechuudha. Garuu obsaan mo'atanii addunyaadhaaf ergamaa haqaaf dhugaa ta'aniitu, ergamaa xumuraa ta'aniitu diinii amantii kana ana mataa koo biraanuu ga'anii jiru jechuudha. Achi immoo yoo deebine gooftaan Yesuus Kiristoos biyya lafaarra tajaajilaa gaafa ture, arrabsamaa ture, itti tufamaa ture, dhiitamaa ture, tuffatamaa ture, itti ga'ifamaa ture, ajjeefamuun barbaadamaa ture, reebamuudhaa fi eeggatamaa ture. Kana hundumaa obsumaan mo'ateetu maal ta'ee dhiisee keessaa deemee jechuudha. Hin mo'ate jechuudha. Wal bira qabeen isinitti himaa jira. Koppilinkii sheeriin keessan itti hafuuf.